reediyoo dhaamsaatti michirtanii hudduutti nu dhaggeeffattan nagaa rabbii guddaa bakka jirtanitti isinirraa jiraatu isiniin jecha arraan tana guyyaan isaa jummaadha. Jummamaa mubaarak hunda keessanii isiniin jedheetiin jira bakka jirtanitti nagaa argadhaa fayyaa argadhaa du'aa'eedhaan jabaadhaa. Ammallee ani obboleessi keessan olii qaan lammii qophiilee barsiisoo fi bohaarsoo bashannansiisoo ta'an muraasa isaa isinii dhiyeessuu fi jibbaachaatiin jira waan garagaraa akkaataa isinitti tolutti qalbii keessan irratti hundaa'e jechuudha. Kabajamtoota dhaggeeffattootaa fi daawwattoota reediyoon dhaamsaa gizee hundaa'u miidiyaa guddicha Oromoon qabdu keessaa tokko akka ta'uuf immoo halkanii guyyaa dadhabbii malatti irratti hojjechuudhaaf qophiidha. Anis isin faanaan jira isinis na faana jiraannaa wal faana guddannee misoomuu dandeenya wal faana dagaagnee ifa borii arguu dandeenya inshaallah rabbiin lubbuu nu keessa dhiisee jennaan waa kana achi waan guddaa tokko hojjechuu dandeenya. Har'aaf wanniin dhaamsa isin dabarsuu barbaadu gurguddoon ijoonii fi tan isin dhaggeeffattanii irraa waa hubachuu dandeessan jedhee yaadu tokko lama sadii jee isiniifin tatarreessaa isiniifin irratti hojjedhaa. Kabajamtoota dhaggeeffattootaa fi daawwattoota kabajamaa kiyya jaalatamaa fi dhaggeeffataa kiyya kan yeroo maraa ergaan onneerraa buqqee yookaan immoo jaalalli onneerraa madde lafaati jirtutti daakaa gaara buutee fageenya Oromiyaa fageenya addunyaa fageenya kana hunda bira dabarteetiin si bira sinnaa fageessuun isinin jaa kabajamtoota dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya. Egaa akkuma yeroo darbee walitti dubbachaa turre arraan tanas bifa qoosaatiin waan garaagaraatiin beekumsoota darbuu malan hunduma isaatu roga kanaan qabadheetiin inni kun na fakkaataa kanaan deemaatiin jira. Isin ammoo reediyoo dhaamsaa sabskiraayibii fi laayikii fi sheer koomentii itti roobsuun dirqama ta'uu baatus yaa fedhii akka ta'een isinii dabarsuu barbaada. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.